jechisaa kun ajaja. Jechisaa sun malee jechisaa sun dhaqee waa uuma osoo hin taane ta'e jedhee ajaja hin raawwatama jechuudha. Allahatu ajaja samboon raawwatamaa jechuudha. Akkasitti Fasaamee tafassaamee waan akkasii jira. Fassaamii kan jedhamu. ayyee galatuma ulfaadhaa bakka kabajamaa gaafi keessa gaafi naa deebisitaniif akka barumsa keessanitti ulfaadhaa nagaan naaf tura. Akkas nagaatti ture. Walumaa galatti warra sana jirtaniifis warri sagalee Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa jedhamu sirriitti bakka kanatti akka hin dogongorre waggoota meeqa dura beekna gaafa amma gaafatamuu itti isheen gaafatuuf deemtu waggaa meeqa dura waan irra turre kun haaraa miti jechuudha. Sinii galee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jechi isaati sifa Rabbii subhaanahu wa ta'aalaati. Sifa isaati. Sinii galee borumaaf isin sirriitti qabadhaa. Jechi Rabbii Rabbiirraa addabee dhaqee waa ofiisaa akkasitti uuma osoo hin taane ajaja Rabbiiti. Jechisaa ta'ii kan jettu ajajni isaati. Quraanni jecha Rabbiiti. Quraanni waa uumaa fakkeenyaaf no uumuu hin danda'u. Garuu Quraanni sifaa Rabbii keessaa Quraana kan ittiin dubbate. Akkuma kana gaafa inni ta'i waan jedhu dubbatu dubbiin dubbatu sifaa Rabbiiti waan ta'eef ta'iin ajaja Rabbii subhaanahu wa ta'aalaati. Ajaja Rabbiitiin wanni sun ta'a. Akkuma fakkeenyaaf seera uumaa boqonnaa tokko lakkoofsa sadii irratti Waaqayyo ifni haa ta'u jedhe ifnis hin ta'e. Amma isheen macaafa keessan galiin jette malee utuun kana gaafa dheeni Waaqayyo ifni haa ta'u ifnis hin ta'e gaafa jedhamu jechi Waaqayyo gaafa ifaan ta'e jedhu jecha sanatu uume moo Waaqayyotu uume jedheetu ishee gaafa dheeta amma wanti isheen jettu hin beeku. Eenyutu uume mee gaafitu ishee gaafa dheete kiristaanonni kana naa deebiftu jecha sanatu haqee uume moo Waaqayyotu uume agartanii akka islaamaatti garuu akka isheen deemu barbaaddetti too ta'e jecha sanatu uume jechuu barbaade jecha sanatu uume jecha sanatu akka aduu ifa sana uume yoo taate Waaqayyoon uumne jennaare amma gaaffii dhala Waaqayyoon uumne jechaare isheen maali wal qabsiisuu deemti Yohaannis tokko tokko wal qabsiisuu deemti be careful of eeggannoodhaan gaafa deemu sinii galee eshi gaaffii qabdaa Suba amma isaa turtan irratti gaaffii qabaa. Allahan jecha isaatiin waan hunda akka uume jecha isaa ta'e jedhuun waan hunda akka uume barsiisaa turtanii. Jecha ta'e jedhuun argamsiisa yoo argamsiisu barbaade. Jecha sanatu fakkeenyaa fi ardii fi samii uumeera. Lakki. Lakki kun dogongoraatti itti fudhatte akkas hin jenne nuti. Akka islaamaatti miti akka kiristaanaatti hin jiru kun. Simboo kan jettu meerreedha. Simboo gashaa horreettan mee warri wanni qabdan gashaa anaan barbaachisan barakallahu fiikum. Ustaaz osoo natti kennite xiqqoo hangoo wayii. Naa kenni mee as kenni mee siin jaalame. Qaal tokko dhiifama. Akka quraanaatti miti akka macaafaattu samii fi dachii Yesuus uume ka jedhu hin jiru sin jechuu barbaade yookiin sagalee uume ka jedhu hin jiru. Yoo jiraate agarsiista inshaallah. Jechuun an akkas hin jenne. Jechuun ardiif samiin jecha Allahaa ta'i jedhuun uumame. Jecha ta'i jedhuun argame. Lakki jecha ta'i jedhuun argame. Jecha Allahaatiin uumame osoo hin taane jecha ta'i jedhuun argameedha malee jecha Allahaatiin uumame hin jenne nuti. Dogongora kana dhiisa. Jechuun jechi sun kan eeyuuti. Jecha Allahaatiin uumame isiniin jenne jecha ta'i jedhuun argameedha malee. Jechuun ta'i kan jedhe sun eenyudha? Ajaja bar ajajaan argame jechuudha malee jecha Allahaatiin uumameti. Jecha ta'i jechuun ajaja bar. Fakkeenyaaf ati bu'i yoo jedhe jecha ta'i jedhuudha ajajadha. Bu'i kalaas jecha ta'i jedhutu ajaja Rabbiitiin ta'e jechuudha malee ta'i jechuun ajaja Rabbiiti banagaraachilla. Ajaja Rabbiitiin ta'e jechuudha banagaraachilla naa deebinu. Yeroo jala geenye inni biisaarra geenyu ajaja Rabbiitiin argame jechuudha. Jecha ta'e jedhuun argame jechuun ajaja Rabbiitiin argame jechuudha. Malee jecha sanatu uume jechuu miti. Wanti argame suni jecha sana miti jechuudha. No, jecha sanas miti jecha sanaanis hin argamne. Jecha sanatu argamsiisa jechuu miti. Garuu asitti akka macaafa qulqulluutti Iyesuus jecha sana malee jecha sana yookaan sagalee sana malee isa ta'ii sanaan uumame sanaa miti jechuudha. Lakki isaan immoo jecha ta'e jedhuun kan argamedha. Eessa argatte waan amma jette sana? Lakki durumaan sagalee ture. Jechuun akka macaafaatti moo akka quraanaatti naa himte amma? Ayaan akka quraanaatti hin dubbadde.
Akka quraanaatti eessa jirame jecha ta'e jedhu inni jecha sana dhaka jedhu isaa fidde. jechuun inni akka quraanaatti tun ta'in Suuriyaa akka wangeelaatti ani dubbadhee Akka wangeelaatti Yesuus Kiristoos jecha sana dhaare. jecha sanadha jecha rabbiin biraa ba'e rabbiin biraa silumayyuu Yesuus jecha rabbi biraa ba'e miti. Akka macaafaatti. sagalee isaati wordiidha. Lakki sagalee waaqayyoo miti Yesuus. Wordii waaqayyoo miti. Akka macaafaatti akkas jedha. Akka macaafaatti mee agarsiisi. Jechuun kutaa wangeela Yohaannis boqonnaa tokko irratti mee akka achirratti dubbisi. jechadha inni jecha sagalee Jecha akka ta'e waaqayyooti kan jedhu agarsiisi mee. sagalee waaqayyooti jedhe tiize word jedha afaan Ingiliffaatiin sagalee ture inni jalqabumayyuu Jecha waaqayyoo ture kan jedhu agarsiisi. Yohaannis irraa. jechuun isin agarsiisuuf an deema rakkoon qabu. Jechuun Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti jechuudha. Sagalee akka ture innumtuu sagalee isattiin waaqayyo waa uumaa ture isa uumame sanatu hin ta'in innumtuu sagalee isattiin waa uumaa ture sanatu malee isa uumame sana akka hin taane jechuudha. Isti sagalee uumaa ture ta'uu isaan agarsiisi. Tokkoffaan ilaa asirratti wanta ati hin arganne amma isti sagaleen sun jecha waaqayyoo akka ta'e fidennaan jecha waaqayyoo akka ta'e natti hin agarsiisne sagaleen sun waa uumaa ture naan jette amma immoo. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedha. Mitiiree boqonnaan tokko. Malee sagalichi sagalee waaqayyoon ture miti. Sagalichi ofuma isaa waaqayyoon ture jedha. Ayyee sagalichi ofii isaa waaqayyoo ture malee sagalee waaqayyoon ture miti. Sagalichi ofii isaa waaqayyo ture. Kalaas amma sagalee waaqayyoo ture ka jettu sana akka quraana wal qabsiisuu barbaadde sun dhabamee jechuudha amma kana koffifne tokko. Hayyee sagaleen sun waaqayyoo ture jechaa jirtaame. Hayyee gadi bu'u itti dubbisi. Lakkoofsa kun jalqabee waaqayyoon bira ture jedha. Hayyee. Waaqayyoon bira ture jedha. Hayyee. Inni kamtu sagalichi jechuudha. Hayyee. Kanaaf wanti hundinuus isumaan uumame jechuun sagalee isaan ta'e wanti ta'e tokko isa malee hin jiru jedhame. Wanti hundumtuu maaliin ta'a? Sagalee sanaan ta'a miti akka macaafa keetti? Sagalee sanaan ta'a fakkeenyaaf gaggabaabsi galeera gaggabaabsi. Akka macaafa barsiisan keetti wanti hundumtuu sagalee sanaan ta'a isa malee wanti ta'u tokko jira? Eeyyuudhaan sagalicha sanaa jechuudha. So isa malee wanti ta'u tokko jiraa usiin jedhu? Hin jiru. Isa malee wanti tokko hin jiru miti? Kanaafuu sagaleen sun waaqayyoo itti amanta. Sagalichi sunis ifa namootaa ture jedha gadi bu'ee jechuudha. Gaaffis qofan adeemsati. Kanaafuu wanti hundumtuu isa malee wanti ta'e tokko hin jiru. Wanti hundumtuu isaan ta'e isa malee wanti ta'e tokko hin jiru jennee miti? Kanaafuu wanti hundumtuu isaan ta'e isa malee wanti ta'e tokko hin jiru jennaan sagaleen sun waaqayyoo miti itti amanta. Sagaleen sun waaqayyo ture ofuma isaa jedha. Galatoome. Sagaleen sun waaqayyoodha. Wanti hundumtuu isaan ta'e waaqayyo sanaani waaqayyo sana malee wanti ta'e tokko hin jiru jechuudha miire. Iyesuusiin ibsaa jira asitti. Naagaleera rakkoon tokko hin jiru Iyesuusuma sana naagale amma. Naagale. Hayyee lakkoofsa 10 irratti naa dubbisi gadi bu'e. Jechuun 14 immoo sagalichis nama foonii ta'ee nu gidduus buufatee. Galatoome. Tole. Amma sagalichi nama foonii ta'e miti? Tole sagalee sana malee wanti ta'u tokko hin jiru. Wanti hundumtuu isaan ta'e isa malee wanti ta'u tokko hin jiru sagaleen kunoo maaliin ta'e gaafa nama foonii ta'e? Sagalichi suni nama foonii ta'e inni waaqayyoodha jalqaba gubbaatti maal jedhee sagalichi sun ofuma isaa waaqayyoon ture jedha. Maaliin ta'een jedhe ilaali sagalee sanaan wanti hundumtuu ta'e isa malee wanti ta'e tokko hin jiru inni dabarsineerra lakkoofsa 3 irratti sirriitti nafaana jedhe dhugaa wal walchiisuuf dhugaa baruuf deemaarra waan ta'eef. Kanaafuu wanti hundumtuu isaan ta'e isa malee wanti ta'e tokko hin jiru jenne. Gaafa sagaleen sun nama foonii ta'e maaliin ta'e siin jedhe. Sagalicha sana jalqaba waan hundumaa dura ture isa sanatu foon ta'e. Maaliin ta'e siin jedhe maaliin ta'e maaliin ta'e aangoo waaqummaa isaatiin maaliin ta'e yeroo jennu kun gaaffii cimaadha. Sammuu namaatti gaaffii cimaa ta'uu danda'a. Dandeettii isaatiin waaqayyo nama foonii ta'e illee akka uumamedha. Okay. Ofiin ta'e gaafa jettu waaqayyoon jijjiirame jennure ofiin jijjiirame jennu
Nu deemsisaa? Jijjiirameetu hin ta'in asitti amma akka kutaa Hin ta'e jennaan bara ofiin ta'e naan jettee amma carraa tokko qabda. Takka waaqayyo ofiin ta'e dandeettii isaati yoo jette waaqayyoon jijjiirama jechuudha. Takka ammoo wanta isa taasisee jira yoo ta'e eenyutu isa taasise waan jedhu lama keessaa amma fakkeenyaaf asitti waaqayyo hafuuraa mitiire. Waaqayyo qaamaan. Waaqayyo hafuuras haa ta'u hafuuraadhas akkaati jettutti. Hafuurri sun nama foonii gaafa ta'e maaliin ta'ee siin jedhu. Ofiin ta'e moo waan taasisee jira. Sagalee jechuun immoo waan qaqqabamu waan harkaan ijaan laalamu tun ta'e an definitionii kana keessa galtee akkana ibsitu hin barbaanne gaaffii gabaabaa. Sagaleen sun nama foonii ta'ee gaafa jettu sagaleen sun ofii isaa nama fooniitti jijjiirame moo sagaleen sun maaliin ta'ee siin jedhu. Sagaleen sun ofuma isaa waaqayyoon ture jedha ustaazii. Waaqayyo akka ture maa waliin hin falmine dhiisnee dabarre san tokko tokko irratti dhiisnee dabarre Yohaannis tokko irratti affite Yohaannis tokko sadirras finne amma Yohaannis sadi tokko kudha afur irra jira. Yohaannis tokko kudha afur irratti sagalichis nama foonii ta'ee nuun jedhame maaliin ta'een siin jedhe. Okay, well, sagalichi sun ofuma isaatii waaqayyo ergii ta'ee waaqayyo dandeettii isaatiin foon uffatee gara biyya lafaatti dhufeedha. Foon uffatee jedhu ta'ee jedha inni uffateen jedhu foon nama foonii ta'ee jedha. Gubbaatti sagalichi waaqayyo akka ta'e waliigalee irraa asitti nama foonii ta'ee jedha moo uffate jedha. Nama foonii ta'ee jedha. Een ta'ee jedha miti kanaafuu akkamitti ta'ee siin jennaan waaqayyo waan danda'a waan ta'eef ofiisaa ta'ee jette akkasitti dabarru. Kanaafuu waaqayyoon jijjiiramaa jechuudha. No, waaqayyo hin jijjiiramu. Akkamitti taaree waaqayyo kan ture nama foon erga ta'e ofii ta'ee ganaan jette waaqayyo ofii jijjiirameeraa jenna ka. Asitti waaqayyo hin jijjiiramatu hin jijjiirama ta'e akka hin jijjiirame jechuu utuu hin ta'in akkuma maleeykonni foon namaa uffatanii sheexanni illee bifa garaagaraatiin mul'atu waaqayyo illee dandeettii. Malaakonni gaafa nama foonii ta'anii dhufan jijjiiramanii dhufan moo miti? Isaan exist namaan appiir ta'anii mul'atan ka ija namaatti. Namatti ta'anii mul'atan garuu jijjiiramanii itti mul'atan moo miti? Kanaafuu waaqayyo gaafa nama ta'e mul'ate jijjiiramee mul'ate moo mul'anne? Waaqummaan isaa jijjiirameetu hin ta'in inni ni jijjiirame sun waaqummaa isaa jijjiiramee hin jijjiiramne sun taane waaqayyo nama ta'e gaafa mul'ate yookiin gaafa nama ta'e waaqummaa isaa sana jijjiiramee nama ta'e nutti mul'ate moo mul'anne? Waaqummaa isaa qabatee foon uffatee jijjiiratee dhufe nutti. Akkasiin jedhu kaan agarsiisa kan akkas jedhu. Waaqummaa isaa qabatee foon uffatee dhufe kan jedhu. Gubbaatti sagalichi waaqayyo jennee ergi. An dubbii gabaabaa si gaafadhe sagalichi waaqummaa isaa qabatee foon uffatee dhufe kan jedhu agarsiisa. Jechuun foon suni amma asuma irratti koo nutti himam sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduus buufatee ulfina isaa isa ayyaanaa fi dhugaadhaan guute argines ulfinni isaas isa ilmi tokkicha abbaa isaa irraa argatu ture jedha.